sigale ababaadhaan jechuun ililliidha. Ililli daraaraani beekame dubartii mataa isittu jechuudha. So gizee immoo dubartummaa waan dubartummaa itti iidaate immoo bakka chaapstikii keetis dibattee kuulee keetis godhattee boorsaa kee qabattee qaccaa jechaa gizee deemtu. Wow, amazing. Dhiirri hundis jala gizee fiigaan ilmooti dhiisaa jedhin boo'u deema amma miidiyaa kana gubbarratti. Dhugaa rabbi. Because hedduu bareeddaa akka duraa fi amma caamma gizee akkana silaa nafa amma namni meeqaa kunolaa gubbarra na barreessaa jira. Hin ta'uu jaalala. Yaa ummi namni sitti barreessu garuu sabari xiqqoo si takka jedhee uffata. Annaa. Nagee. Mene masala diaspora la nama kabaje qabu nama ajaa'iba kanatti si kan dadan. Yaa ilmooti yaa bareedduu yaa dumbullooti. Baqa gizma takka takka hijaawu magoradhu baqa shi. Akkatti wallahi sirraa bareedu. Baqa xiqqishoo wayii guys wallahi sobaa hin jirutti maamee waan isii sobaa jirti baqa. Xiqqishoo wayii bareedu dumbishoo baqa nama ammalaal daraara akka lafaa kaasee tana fakkaata. Eshi bakka yaa ummi koo galatoomi ati yoo kan geema taphachuuf jettaa bakka moroo amma akkas bakka sammuu kee keessatti seef godhadhu shi. Eshi bakka istaayilii kan keedhaa jijjiiruudhaaf yaali. Gizeessa moor laal jaalala amma namni sii qabu kana caala tarabbiitillee idaattee tanamaatillee idaattee nugistii taatee deemta miidiyaa kanarratti wallahi na amani. Rabbiin tanamaa qofa osoo hin tarabbii gaafatii daamtu namni dhaabbata beekadhu. Tarabbii gaafatii daamtu anamma wanti muxawwaa ta'eetiin kan si gorsu jiru banaanillee xolxolleedha bar xolxolleedha gan nisraami just fooxaan man goradha haa xiqqollee ta'u naman goradha beete rifeensa kee xiqqollee mumullisullee ofirraa baasee qullaa sanillee hin taa'u si galee. So akka dhiiraallee goradha nama istaayilii dhiiraa uffata akka dhiiraallee goradha. Kanumaafiu sammuu kee keessatti ilaannuma ni jiraame anamma dirqamaan godhisin jechaan jiru. Bakka ni jiraame gista akka takka. Tole? Ishi bakka na jiraadhu aki yoo ta'u jetti taphadhu sin jedha. Moraali kun na eeguu keetish immoo baay'ee hin jaalladha ishi. Yaa sirraa bareeda wallaahi. Mee viidiyoo akkana hojjedhu har'a. Hojjedhu koomentii namaa ilaalta wallaahi na amani. Video takka kanatti hojjedhu raayyaa irratti wayii waan takka irratti nashiidaa barbaadde irratti. Yoo feete akkam nagayaa jirtu assalaamu alaikum jee post godhi deemiti. Inshallah ayyee dhaqee ni post godhe. Bakka deemoo lagarraa sii bilbila booda. Ayyee si jaalladha shiudde. Ayyee. Thank you. Bye. Dirqamaan fudhachiisuu qabda guys yaa dirqama gan maal ni beetanii nama tokko anamma ifuma raqqaba ilmoo yoo dhaltanillee ilmoo teessan karaan taane gizee deemtu tumtanii yoo sirreessan ta'e sirraitu wallahi ilmoon tumanii sirreessan mataa jabaattee biyyaas arrabsiistee sis qaanyeessiti jechuu ilmoon garuu sossobaa ilmootiyyaa bareedutiyyaa ni dhiista baqa guyyaa tokko akkana godhadhaa gizee ittiin hin dhiisan baqa firraa dhiisan waan irraa dhorkanirraa waan irra lolteerraa dhooqatteetuma deemte jechuudha. Osoo ati harkiin dhooqattee bikka san deemti. Gaafa ati immoo jaalalaan ofitti qabde immoo ni dhiisti waan san. Wallaahi anuu amma akkas namni jaalalaan yoo na qabe abbuma ifirra qabaa laala. Jaalalaan gizee si qabanii fi uleen gaafa si dhufa waan fudhattu. Nama san jibbaa deemta aaraa deemta daranuu badaa deemta daranuu keessa baatee mul'isuu barbaadda maaltu isii galchee wayii. Sanifu nama gizee godhustan akkasi godha jechuu barbaadeeti. Gizee waa tokko namni akka qajeelu barbaadan. So yoo akkas hin ta'in saw yibbalaashaan. Bakka amma nagayaan turaa wala garraa isinin jaaladha kabajamtootaa fi jaalatamtoota ijoollee Oromoo I love you so much. Guyyaa gaarii qabadhaa walitti deebina.